Ashamaa harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalikoo nagaan waaqayyoo kallattii hundumaanuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo biraa qabadhee isinitti deebi'een jira. Osoo gara viidiyoo kiyya har'aatti isinin ceesisiin duratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana sabiskiraayib gochuun maamila naaf taasiniin jedha. Warroonni maamila koo taatanii jirtan immoo ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ergaan kiyya jechuudha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf baga guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoosin isin ga'ee baga geessan ayyaana faasigaa isiniin jedha. Ayyaanni kun kan gammachuu, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuuf haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Maltaediniko mafabdin kutatu rakina kode saumuri sabotu epina kode saumuri sabotu